Kabla Tete Ana Ferme Angna Tame Sagle Sette Iye Arbi Sagle Sette Ira Bishtagina Seiki Baba Ira Bishtagina. Akkam jirtu dhaggeeffatoota Jirraa Miidiyaa Caamsaa 23 bara 2021 qophii keenya guyyaarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya guyyaarraa keessatti keessummoota nama lama qabannee jirra. Keessummoonni keenya tokko Gaaddisaa Biyyaa Kanaadaarraa, Kabiraammoo Gammee Fidaa Keeniyaa Naayiroobiirraa keessummoota nu waliin turanidha. Dhimmoonni nuti irratti xiyyeeffannu yookaan mariin keenya dhimmoota murtee Ameerikaa fi dhiibbaa gamtaa Awurooppaa biyya Itoophiyaa fi mootummaa Abiy Ahmed irratti taasifamaa jiru. Akkasumas dhiitinsa mirga dhala namaa ajjeechaa akka malee godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Boorana, Hararge, Gujii akkasumas immoo Walloo keessa kanallee kaasnee tuttuqnaa. Aga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaasiniin jenna. Keessummoota Jirraa Miidiyaa obbo Gammee baga nagaan dhuftee, obbo Gaaddisaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan Jirraa Miidiyaa. Galatooma gaa tarii Gammeen miidiyaa irra dhiyaachuuf Jirraa Miidiyaa irratti jalqabaati Gammee gabaabsiitii of dhaggeeffattoota keenya of beeksisii Gaaddisaanis gabaabsitee of beeksisuu dandeessa. Gaaddisaan illee keessummaa keenya yeroo adda addaa dhiyaataa jirudha. Gammee sirraa jalqabna. Hayyee galatoomaa warri Jirraa Miidiyaa dhimma akka sabaattis dhuunfaattis immoo akka ilma Oromootti dhimma nu ilaallatu kana nu mari'achiisuudhaaf nu affeeruu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Anigaa akkuma isin beektanii akkuma tuqxee jirtu magaalaa Naayiroobii Keeniyaan jira. Yeroo dheeraadhaaf hin jiraadhe iddoo kana. Sochii siyaasaa diinagdee hawaasummaa hamma ta'e tokko naannoo kanarra waan jiru nan beeka. Kanarraa dubbachuu dandeenya gaa akkuma ittiin nu affeerte mata duree adda addaa irratti kaafne galatoomaa. Galatoomi. Gaaddisaa beeksisuu irratti wanti jettu yoo jiraatte. Tole gaanillee keessummaa miti Gaaddisaa asii Kanaadaa magaalaa Otawaan jira. Keessummaa haaraa miti jechuu barbaadanii Jirraa Miidiyaa wajjin faamiliidhuma. Gammeen immoo deebi'ee arguu kiyyaa hedduu galatoomee baay'een gammadaa atis galatoomee nuti dabalamuu kee fi Gammee wajjin keenyaatti wal beeknaa hundi keenya waliin turre nama jabaa fi uummata Oromootiif sooshaal miidiyaa irratti aktiivistii ta'ee nama hojjetudha. Yeroo dheeraadhaaf warra sochii barattoota bara 2005 biyya keessatti ture sanarraa kaasee magaalaa Dambidoollootti warra sochii ciccimaa godhaa turan keessaa nama tokkodha. Seenaasaa aga tokko nan beeka jechuudha. Gammeen nama cimaadha. Atis galatoomii jife. Tole baay'ee gaariidha. Gaaddisaatti dabaltee innillee waan tokko irraa hambisullee waa'ee gumaacha inni qabsoo Oromoo keessatti godhe itti dabaltee galatoomii. Kallattiinumaan gara marii keenyatti taaseennu mariin keenyarraa akkumaan jalqaba kaasuu yaalee keessaayyuu dararaa fi ajjeechaa godinaalee Wallagga keessatti yeroo dhiyoodhaas akka malee kan ajjeechaa nama sookanneessu kan namni nama ta'e hundiyyuu balaaleffataa jirudha. Warra ajjeechaa kana raawwateen alatti jechuudha. Warra ajjeechaa kana raawwatee fi raawwachiisee haaloo baane waan jedhudha. Kan isaan qabanii eenyu akka haaloo baanii ifaan ifatti maal godhaa akka jirani uummanni ijji uummataa arguu jira. Mee mootummaan tokko waraana isaa bobbaasee nama abbaa fedhe haa ta'u balleessaa fedhe haa balleessu karaa irratti qabee nama akkasitti ajjeesee deebi'ee immoo waan na rakkisee waan nu rakkiseef ajjeesne jedhanii ibsa yoo kennanii kuni akka mirga dhala namaatti deebiti immoo akkuma seera biyya tokkootti akkamitti ilaalama? Gaaddisaa sirraa hin jalqaba.
Tola iyyee galatooma irra deebiin galatoomaa jedha. Warri mootummaa yookiin immoo biyya sana keessatti amma kana maqaa mootummaatiin jiran kuni ulaagama mootummaa yookiin immoo akka mootummaa tokkotti iyyuu wanti mootummaa isaan jechisiisu waan jiru natti fakkaatu waan ifaa lafa jirudha. Mootummaa jechuun nama gaafatamummaa sabaa fudhatee saba tokko rakkoo sabaa yookiin immoo haala biyya keessa gara biyyi sun itti deemu uummanni illee rakkoo itti matee gara fuulduraatti nama furmaata lafa kaa'udha. Ta'us yoo namni tokko yakka hojjete iyyuu yakka hojjete jechuudha. Yakka malee shakkamaa osoo hin taane yakka yoo hojjete iyyuu namni tokko ajjeefamu yakka hojjechuudhaaf. Kun akka seera mirga dhala namaattis immoo amma human raayitiin akka ulaagaalee mirga dhala namaa keessatti wanta inni tarreessee kaa'ee namni tokko nama ta'uu isaatiif yakka hojjete iyyuu hin ajjeefamu. Seerri mootummaan tokko seera qaba. Seera mootummaa biyya sanaatiin sadarkaa yakka isaatti itti gaafatama malee kallattiidhaan nama tokko rasaasaan dhahanii ajjeesu hanga inni qawwee sitti qabatee sitti dhukaasu yookiin immoo ofirraa ittisuuf akka inni hanga inni faccisiinitti yoo inni kan faccisu ta'e iyyuu tooftaalee hedduu lafa kaayatee jira mootummaan. Karaa ittiin nama tokko ittiin to'atu jechuun nama meeshaa qabu. Yoo humna isaa ol ta'e sanayyuu akka lubbuu dhabamsiisutti osoo hin taaneeti akka nama sanatti laaffisee to'annoo seeraa jala oolchu tokko tarkaanfiilee sana fudhata malee kallattiidhaan namatti dhukaasee mootummaa maqaa mootummaatiin namni jiru tokko mootummaa yoo osoo hin taaneeti namumti iyyuu waa'ee mirga isaatiif kan falmu tokko yoo ta'e kallattiin namatti dhukaasee nama ajjeesuun akka seeraattis akka heeraattis seera addunyaa biyya lafaattis haa ta'u seera mootummaa biyya tokko keessattis wanta ta'us wanta ta'ee beekus miti. Nama biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kuni paallaa mootummaa kan shiftaan hojjetu kan warri saamicha waa balleessanii warra waa tokko bakka tokko geenye osoo hin taane waa balleessanii baduuf warra deemanidha malee tarkaanfiin akkanaa kun tarkaanfii dhala namaa irratti fudhatamuu malees miti akka namumaattis kan balaaleffatamudha. Garuu wanti biyya keessa ta'aa jiru kuni namas haa ta'u dhala namaa irrattis bineensa irrattis wanta fudhatamuu malee miti jechuu barbaade galatoon. Galatoon gaddisaa egaa baay'ee nama gaddisiisa akkaataan ajjeechaan Amaanu'eel Wandimmoo itti ajjeesanii mee boogame achirratti maal jetta gochi kun ilmi namaa nama akka isaatii akkas qabee sanayyuu ijoollee tiineej ijoollee umurii 18 gadii Amaanu'eel nama barataa kutaa 9ti. Itoo nama ofirraa hittise meeshaa hidhatee meeshaadhaan ofirraa hittisu ta'e yookaan immoo yoo nu ajjeesuu jedhu ofirraa ajjeesne ka jedhu too ta'e justifikeeshinii addaa ta'a. Kuni waraanni mootummaa waliin deemee qabee harka mirgaa fi bitaa nama meeqa ta'aniiti mucaa takkicha mucaa waggaa 20 gadii akkas deemanii yoo deemanii aga dhumaatti uummata fuulduratti ajjeesanii. Kuni akka amantaa nama tokkottis akka seera biyya tokkottis waan baay'ee nama gaddisiisu akkam ilaalta gamme? Waan kana irratti dubbachuu kootiin durayyuu gadda guddaan itti dhaga'amu ibsuun barbaada. Magaalaa Amaanu'eel Wandimmoo keessatti ajjeefame keessatti dhaladhee guddadhe ani ajjechaa suukanneessa ajjechaa baay'ee hammaataa kan inni itti gaddine kan inni itti qalbiin keenya nu cabe haamileen keenya nu cabe keessattuu jiraattonni magaalaa sanaa kan isaan itti rifatan ta'uusaa akkuma kanas gadda guddaan itti dhaga'amu kallattiimaan carraan argadhe kanaan illee himuu nan barbaada. Gaafa gaaffii ati kaastetti deebinu waa'een sarbamuu mirga dhala namaa biyya Itoophiyaa keessatti iyyuu immoo naannoo Oromiyaatti isa kan keenyaa dubbanna yoo ta'e jechaadha. Kan Itoophiyaa dubbanna miti. Kanuma naannoo keenya yoo dubbanne waan baay'ee jechuun hin danda'ama. Waan baay'ee jechuun hin danda'ama.
mirgi dhala namaa biyya Itoophiyaa keessatti sirnaan kabajameera jedhamee yeroo inni itti fudhatame simatame hin jiru biyya sana keessatti. Lolli biyya sana keessatti gaggeeffamaa ture bara dheeraadhaaf seenaa biyyattii keessatti iyyuu sababii mirgi dhala namaa hin kabajamin tureefi. Inni dhiyeenya kanaa immoo baddu baasa hammaataa isa kanaan duraarallee hammaataadhaaf ceeggaasisaa ta'uusaa waan argisiisudha. Walumaa gala maal jechuu barbaada? Kanaan durallee haa ta'u ammas biyya Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa sirnaan kabajamee hin beeku. Biyya mirga dhala namaa kabajjee bultee wal bulchite miti biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun. Akkuma kana isa akka duratti jedhee yeroo gara keenyaatti dhufnu immoo Oromoon addatti mootummaa dhufee darbaan mootummaa Itoophiyaa jedhamanii erga akka Itoophiyaatti biyya sana bulchuu jalqabanii kaasee mootummooleen Itoophiyaa dhufanii darban mirga Oromoo addatti mirga Oromoo dhiibaa mirga Oromoo sarbaa saba Oromoo kana cunqursaadha kan isaan turan. Kanaaf yeroo mirgaa fi ajjechaa walitti finnee ilaallu immoo ajjechaan inni dhiyeenya kana keessattuu naannoo lixa Wallaggaatti bakkoota xiqqooftee Gujiittis Oromiyaa bakka adda addaatti ta'aa jiru kuni isa kan mootota darbanii yoo dubbachuu dhiifne kan mootummaa amma jiru mootummaa PP kanarra yoo naa dubbanne iyyuu ajjechaa suukanneessaa kanaan dura saba Oromoo keessatti hin taanetu ta'utti jira jechuu dandeenya. Kana maaliif akka isaan godhanii akka gaaffittonnaa ka'e irratti dubbachuu dandeenya. Garuu dhugaa dubbachuudhaa fi alannee erga guddannee waa'ee siyaasaa erga barree booda ani fakkeenyaa fi bara wayyaanee keessas amma ta'e tokko hubannaa siyaasaa nan qaba. Amma immoo erga wayyaaneen kuftee mootummaa gadhiistee mootummaan PP bakka qabatee hamma ta'e tokko dhimma siyaasaa kana keessatti hirmaannee waan dubbisnerraa waan itti hirmaannerraa waan hubannu baay'ee qabna. Garuu akka amma ati jette nu gaafatte kana ajjechaan waggaa 3 as erga PP'n akka mootummaatti biyya sana geggeessuu jalqabee kaasee jiru. Takkaa saba Oromoo keessatti ta'eera jedhamee nutti himamee hin beeku kanaan dura jechuu barbaadeetani waliin yeroo madaan abbootii keenya irraa waan nutti himamaa ture irraa yeroo isa ammaa kana madaallu isa ammaa kanatu irra hammaata irra kan nama gaddisiisu nama suukanneessuudha. Dubbiin dheeressuu ajjechaan naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru qalbii saba keenyaa cabsee saba keenya mataa gadi buusee akka namaatti ol jennee hin deemne illee nu gochuudhaaf waan geggeeffamaa jirutu natti fakkaata akka nama tokkotti. Waan baay'ee ajjechaa namoota baay'ee maqaa isaanii sii dha'uu nan danda'a. Garuu yeroo inni ga'u isa hundumaa irra caalu garuu ajjechaa kanan hordofee beeku tokko sitti himuu barbaada. Waa'ee haadha mucaa naannoo baadiyyaa magaalaa Dambidollootii gara hospitaalaatti geeffamuudhaaf da'uudhaaf jetteechaadha da'umsisee ga'ee bajaajiidhaan utuu fuudhanii fiiganii bajaajii keessatti waraanni mootummaa kun bar erga PP'n dhufeetii kun ilaa bara yeroo wayyaanii miti kan inni dubbachaa jiru adda durummaan adda baasee dubbachuu waan hin barbaadeefin bajaajii keessatti rasaasatti roobsanii mucaa garaa keessatti ajjeesanii haadhas ajjeesanii bara isa ilma ajjeesanii haadhaan irra taa'ii jedhan sanarra immoo kan garaa nama gubuu garaa keessatti illee alaa ajjeesan waan akkasiitu ta'utti jira. Kana maalu'eemi isallee sababii siyaasaatiin waan ittiin haasa'atan qabu. Waa'ee ajjechaa walumaa galaa miiraan illee dubbachuu dandeenya waan nurratti gahaa jiru jechuudha.
Kanaafi Oromoon sabni Oromoo yeroo kamirra caalaa mirgi isaa dhiibamaa akka jiru ajjechaa hamaan akka irratti gaggeeffamaa jiru hubatee waan kanaan qalbii cabee sammuu cabee haamilee cabee utuu hin taane garuu kana keessa darbee kana ofirraa qolatee salphina akkasii keessaa ba'uu qabasa jedhuun dhumarratti jechuu barbaada. Eegame qabxii kaastee jirta islachuuf wanti dhaamu ta'e ammallee namoonni haalan taaneen ajjeefamanii dararaan ragee namoonni beektan yoo jiraate maqaa isaaniillee kaastanii mari'achuu numa dandeenya jechuudha. Yaada kennitee fi galatoomi. Egaa dhaggeeffatoota Jiraa Miidiyaa qophiin keenyarraa kan caamsaa 23ti kan na waliin jiran keessummoonni lamaan Gaaddisaa biyyaa Kanaadaarraa Gammee Fidaa Naayiroobii Keeniyaarraa agaruma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Obbo Gaaddisaa dararri kun ajjeechaan kun qaamni hin beekamne tokko nama tokko yoo ukkaamsu yoo ajjeesu qaama hin beekamneedha jedhama. Yoo mootummaan yoo jiraate mootummaan sirnaayyuu yoo jiraate ordofee qoratee namoota lubbuu namaarratti gaaga'insa godhan namoota ajjeesan dhiyeessee seeratti dhiyeesseeti ka gaafatu. Akka mirga dhala namaattis jastisii harka keettiin fudhatiin jedha. Ati dhiyeessi jedha. Seerri biyya sanaa mootummaatu jira, seeratu jira, seera hojiirra kan oolchutu jira, seera kan tumutu jira, wanti hundi wal qabatee jira jechuudha. Poolisiin yookaan humni waraanaa tokko nama yakka hojjetame jedhee yeroo sana yakka waliiniyyuu harkaan harkatti yoo qabe yeroo sanatti ofii isaatiif murteessee nama ajjeesuun isarra hin jiraatu. Qabee gara seeraatti fidee seeratu adeemsa isaa eeggatee murtee namni sun argatu akka seera biyya tokkootti itti murteessa. Mootummaa akka ofiin jedhee amma jiru kun mootummaadhaa miti akka seera biyya sanaatti mootummaan hin jiru biyyi suni sun namni hundi irratti walii galaa garuu afaan qawweetiin mootummaadha jedhee dirqiidhaan biyya sana to'atee ka jiru namoota akkasii ijoollee akkasii nama nagaa nama amantaa ofii hordofu nama yakka kan hojjetame jedhee harkaan harkatti hin qabamne akkasitti ajjeesuun kun maaltu duuba jira mootii fi maaltu duuba jira Obbo Gaaddisaa maal barbaadanii warri mootummaa fi jedhan kun nama akkasitti ajjeesuun mootummaa sanaafiyyuu biyya sanaafiyyuu akkamitti ilaalama kun? Tole galatoome tokkoffaa amma bari jara kana sadarkaa mootummaatti ramaduun baay'ee nama dhibama. Fakkeenyaaf addunyaan kun mootummaa left wing right wing yookiin immoo bitaa mirgaa jettee kan qooddu jira sadarkaa isaanii biyyatti bulchan irratti jechuudha. Warra amma left wing jedhamu warra dimokiraasiidhaa fi banaa ta'anii mirga hawaasaa wajjin walitti dhufanii yookiin immoo caasaa mootummaa olaantummaa seeraa fi mirga uummataa warra kabajanii jiranidha. Warri kun garuu ammoo warra amma right wing jedhamu immoo warra sadarkaa amma liberalizimii warra mirga dhala namaa yookiin immoo abbaa hirrummaatti amanan. Isaan keessaa faashistiin immoo warra mirgaarraati warra faaree yookiin fagoo irratti warra argaman jechuudha. Faashistiin kun immoo warra amma fakkeenyaaf abbaa irree nama tokko warra bulan jechuudha. Amma mootummaan Itoophiyaa kun mootummaa jechuuf caasaan mootummaa jiraachuu qaba. Mootummaan tokko warra seera tumanti jiru warra seera sana qabatee hojiirra oolchanti jiru warra immoo seera sana eeganti jiru jechuudha. Amma legislative fi warra paarlaamaa fi warra executive committee prime minister warra damees jala jiranii fi warra judiciary warra seera sana kabachiisan jechuudha. Amma biyya sana keessatti warra kan argaa jirra sana kan sadan argaa jirra yoo jenne paarlaamaa isaadhuma ganama lafaa ka'ee namichi waameetuma kottaataa yaadheetti harka reebsiseetu waan barbaade labsee deema. Warra abbootii seeraa immoo gaafa isaan namni tokko hidhaadhaa bahee namni tokko seerri isaa manni isaa kuni ulaagaan guutuu namni kun bilisa jedhee gaafa warri seeraa gadhiisanii warruma sanatti deebisee ammas qabeeyidha jechuudha. Kanaaf bakkuma sanatti iyyuu mootummaan diigameera hojiima isaanii irratti diigamee jira jechuudha. Kanaaf caasaan mootummaa hin jiru damee mootummaa jedhamu sun hin jiru. Maaliif waan kun godhamaa jira kan jedhuu fi mootummaan uummataan deeggaramaa hin jiru. Uummanni isa bitamaa hin jiru. Uummatarraa abdii waan jiruuf erga mootummaa uummanni na wajjin hin jiraanne uummata kana sodaachiseen of jalatti bulchaa kan jedhu sammuu warra jaarraa 16ffaa 17ffaa keessatti deebisee sammuu sanaa yaadu jira jechuudha. Kun immoo sodaachisanii bulchuudha. Sodaachisanii bulchuun bara kana keessanii hojjetaa yoo jenne
1949 keessaa fi bara 1860 keessa wanta biyyi lafaatti raafamaa turte keessaati. Booda irratti warri hafanii turan Itoophiyaa fa'aa warra akka Chaayinaa fa'aa warra gara sooshaalizimii jalatti hiriiraa turanii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana waan hunda harka babbadeera. Wanta harka babbadee tokko uummanni harka waliin hin jiru. Warri bakka sana qabatanii jiran waa'ee mootummaaf caasaa mootummaa akkaataatti biyyi bultu wanta harkaa qaban hin jiran. Maaliif kana keessa jaroonni kun waan gubbaadhaa gaditti ergame tokko fuudhanii hojiitti hiikaa turan. Hojiitti kan isaan hiikanis nama hidhuu, nama basaasuu fi tarkaanfii namarratti akka fudhatamuuf dabarsanii kennu, nama ajjeesuuf, nama hiisisuudha kan isaan beekamu. Muuxannoon isaanis kanuma. Muuxannoo kana ala bahuu dadhaban dhufanii. Muuxannoon kun immoo isaan waan isaan beekanii nama yoo ajjeefne namni nu jalatti bulaadha. Akka inni naanna'ee dhiibbaa mootummaa isaan irratti akka inni qabu hin beekan. Amma laali wanti isaan kaleessa uummata Oromoo irratti gochaa turan deemee saboota biraatti ce'ee biyyi sun diigamaa jirti. Kun hundumtiyyuu waan mootummaaf gaafatamummaa mootummaa wallaaluu jara sanaa fi aangoo keenya immoo qawweedhaan tifkanna waan jedhaniiti. Aangoo qawweedhaan tifkattee boor immoo uummanni kun maal ta'a? Uummanni kun immoo uummata ajjeestee fixuu hin dandeessu. Amma tokko hidhuu dandeessa, ajjeesuu dandeessa. Uummanni kun immoo kaayyoo qaba keessa isaatti waan jiru. Kanaaf rakkoon amma isaan ittiin uummata ajjeesaa jiranii uummata sodaachisanii doorsisanii of jalatti hacuucanii bushuudha. Uummatichi immoo hacuucamee hin bulu. Barichatti bara cuucaadhaan namni mataa qabatee bulu miti. Kanaaf kaayyoon isaanii inni guddaan aangoo tifkachuudha. Lammaffaa immoo sodaachisanii bushuudha. Inni sadeeffaan immoo ofuma isaaniiyyuu siyaasa wallaaluu irraa kan ka'ee fi dhufaatii isaanii fi muuxannoo isaan waa'ee mootummaa bulchiinsa irraa qaban irraa kan ka'e rakkoo kanatti isaan fide jechuudha. Sababa kanaaf fakkeenya tokko kennuu kan hin danda'u 2019 keessa gara beegii deemaniiti Abiyyiif Lammaani uummanni gaaffii gaafate. Piraayim ministeeriitti deemee inni tokko raayyaa ittisa biyyaa itti gaafatamaa ture. Gaaffii uummanni gaafate qaama olaanaatti dabarsinaa jedhanii deebi'anii jechuudha uummataan. Qaamni olaanu isaanii ol hin jiru. Namoonni kunis makaleessa baratanii waan isaan kaleessa beekanii waan gubbaadhaatti ergamu tokko hojjedhaadha. Kanaaf muuxannoo mootummaa ittiin bulchan lallaaluu fi aangoodhaan immoo uummata kana humna qawweetiin mataa qaqqabnuuf jala bushinaa yoo isaan immoo nu deeggaruu didanii harka nu reebuu didanii jedhaniiti wallaalummaarraan ka'ee waan kanatti deebanii sirna durii warri deebisuu barbaadu immoo duubarraan ta'anii warra itti fufanti jiru. Warri sun immoo tokkoffaa Oromoon humna guddaadha. Oromoo kana immoo walii isaa cabsisiisanii akkaataa inni ajjecha hamaadhaan amilee cabee duubatti deebi'u waan barbaadanii fi kun immoo waan isaan sammuu duriitiin yaadan malee sammuu har'aatiin namni waan kanarraa fudhachuu danda'u akka hin jirres wallaaluu isaaniiti. Kanaaf innis deebi'ee kan nu amma ragaa hedduu arguu dandeenyu wanti isaan kaleessa gochaa turan wanti isaan waggaa tokko waggaa lama dura gochaa turan amma naannee isaan mara gahaa jira. Warri kaleessa mootummaaf harka reebanii uummata Oromootti duulaa turan amma yeroo isaan ofiisa gabbaanii booyaa jiran waan qabatamaa tokko waan ittiin boo'anillee dhabanii waan yeroo isaan boo'aa jiran argaa jirra jechuudha. Kun hundumtiyyuu yakkoota kaleessa hojjetamaa ture irra deebinee hojjenneetu uummata kana duubatti deebina waan jedhanii muuxannoo mootummaa ittiin bulchan dhabuu isaanii fi yakkoota immoo olaantummaa saba tokkoo deebisuudhaaf waan isaan Oromootti yaalanidha. Kun egaa of jaallachuurraa ka'e of jaallachuu seera alaati. Namoonni of jaallatan akkaataa itti sabni sun bulchuu mootummaa biyya sana keessatti yeroo ammaa kana wanti nu argaa jirru uummanni Oromoos haa ta'u dargaggoon Oromoo ijoolleen daa'imman Oromoo waraana bilisummaa Oromoo sakawwee baatee salaga keessa jirutti baqatti. Isa wajjin kolfite, isa wajjin taphatti, isa wajjin gammachuu qabdi. Waraana mootummaa arginaan, waraana miti poolisii mootummaa arginaan karaa ittiin baqattu barbaaddatti ijoolleen. Kun hundumtiyyuu mootummaan sun hagam akka bineensa ta'ee uummata sanaaf sodaachisaa ta'ee dhaloota sanarraa arguu waan dandeenyudha. Egereen mootummaa sanaa maal akka ta'uu danda'u mootummaan kun akka uummatatti fayyuu hin dandeenye uummannis akka mootummaa isaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu hin dandeenye nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf sodaachisuudhaaf dursanii bulchuuti isaan keessatti moo'ee waan kanatti deema kun immoo isaan iyyuu kufaatiitti geessaa jechuudha. Galatoom Gaaddisaa Gammee sittan dhufa yeroo mootummaa ce'umsaa gaafa sirni dargii kufee TPLF fudhattu namoonni akkasuma dhaloonni Oromoo ajjeefamanii lafarra harkifamanii kan akka eebbisa addunyaa kan agammaa yaadannoodha jechuudha. Ammas yeroo ce'umsa jedhamee qabsoo qeerroon fideen qabsoo uummanni Oromoo fideen jijjiiramni kun dhufee warra jijjiirama kana butee hatee seenuudhaan qabsoo uummata gara hin taane oofu kun ammas deebi'ee dhala Oromoo irratti akkasii karaa irratti baasee ajjeesuun maqaa seera eegsisuutiin
nama qabanii karaa irratti ajjeesuun yakka tokko malee kuni yeroo bara 91 yeroo ce'umsa dargiirraa gara TPLF fi kan ammaa kuni baay'ee walitti dhiyaatu akkam ilaalta gammee kan keeti? Hayyee egaa akkuma buleessi keenya gaaddisaan jechaa ture gaaffii ati silaa tuqxee kaastee waa'ee mootummaan maaliif kana godha maaltu jira mootiiviin dugda duuba mootummaa jiru maali amma immoo dabalteen ati bara 1991 wajjin sana waliin fakkaatu jetteen nati kaaste waa'ee eebbisaa addunyaa fa'aa kun ajjechaan saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akkuma duraan siin jedhe seenaa yeroo dheeraa qaba. Maal seete mee dursa mootummaan kun isa jedhu waa jechuu barbaada. Mootummaa waan jedhu biyya Itoophiyaa keessatti sirnaan mootummaa sirnaa ta'ee biyya Itoophiyaa kan gaggeesse hin jiru. Erga aladhee akkuma guddadhetti wanti miidhagaa guddannee mootummaan sirnaa wayii mootummaan sabaan filame. Mootummaa jechuun mootummaa sirnaa, mootummaa dimokiraatawaa, mootummaa uummanni jaallatu, mootummaa uummanni ofirratti moossise takkaa qabaattee akka isheen hin beeknettan beekaan biyyi Itoophiyaa jedhamtu. Mootummaa abbaa hirree qabaachaa turuu isheen beeka. Ammallee akkasuma jechaadha. Mootummaa yeroo dhugaa mootummaa bifa adda addaatu jira. Mootummaa abbaa hirreetu jira. Mootummaa dimokiraatawaatu jira. Mootummaaleen addunyaa kanarra jiranii tokko warra abbaa hirree ta'anii warra kaan immoo warra uummataan filamanii mootummaa gaarii mootummaa dimokiraatawaa ta'anii yookaan immoo mootummaa sirnaa ta'anii biyya sana geggeessanidha. Mootummaan biyya keenya keessatti nuyi egaa erga dhalanne argine nutti mamaas ture mootummaa abbaa hirreeti. Mootummaa akkuma ammaa nuyi jechaa jirru kana ajjeesee sodaachisee hidhee dararee olaantummaa agarsiisee teerariidhaan sodaadhaaf submission callisanii namni akka bitamu geggeessuu barbaadudha jechaadha. For your information, mootummaan nuyi amma mootummaa biyyi nuyi jenneen nuyi irraa dubbannu kuni mootummoota darban irraa adda ta'a jennee baay'ee abdiirra kaa'annee turre baay'een keenya. Almost biyyattiin seenaa see keessatti nama addaa argatte jedhamee nama leellifamee turedha jechaadha. Waa'ee mootummaarraa dubbachaa jira amma specifically waa'ee mootummaarraa dubbannu jedheetanii dura. Mootummaa gaariidha. Mootummaa uummanni jaallatu ta'a jedhameeti kan abdiin irratti gatamee ture yookaan kan abdiin irra kaa'atamee ture jechaadha. Golee biyyattii arfanurraa akkuma kanas addunyaarraa mootummaan kun mootummaa gaarii ta'a jedhameeti kan eegame. Maaltu dogoggorame waa'ee mootummaa kana? Mootummaan biyyaan filannoodhaan fedhiidhaan sabaan utuu gara aangootti hin dhufin mootummaa gaarii ta'a jennee eeguun keenya dogoggora ture natti fakkaata. Tokko akka sanatti ilaaluu barbaada. Sababiin isaa mootummaan Itoophiyaa keessa jiran mootummaa sirnaan filamanii karaa dimokiraatawaa ta'een filamanii aangoo qabatan miti. Shiraan, humnaan, dabaan filannoo fakkeessuu geggeessanii filannoo hatuudhaan aangoo isaanii dheereffataa kan as gaaniidha malee mootummaa sirnaan uummanni filatee itti gammadee jalatti bulaa jiru miti jechuu barbaadeetan. Egaa maaliif ajjeesu maanni mootiifiin dugda duuba jiru isa jedhu kana ani kallattii lamman sadan tokkoon ilaaluu dandeenya. Gaaddisaanis tuqee ture waan kana. Inni guddaani mootummaan ani mootummaadha jedhee
of muudee jiru tokko yookaan immoo ani mootummaadha jedhee of kaa'ee jiru tokko adda durummaadhaan kan inni of harkaa qabu aangoodha. Aangoo waan barbaade gochuu jechaadha. Aangoo sanatti fayyadamee uummata bulchaa jiru sammishaniidhaan geggeessuu barbaada. Kuni sirnuma mootummaa keessatti waan kaa'amee jirudha. Uummata yoo sodaachisan malee uummati namaaf hin bulu. Ayidooloojii jedhutu jira beektanii waan akkasii tokkotu jira. So sana fayyadamuu barbaadu mootummaan kamiyyuu hin fayyadamu waan akkasii. Mootummaan yoo cimaa ta'e mootummaan yoo mootummaa restrictii ta'e seera kan kabachiisu jedhamee yoo ilaalame malee mootummaa miti jedhamee waan tuffatamuuf jedhamee waan yaadamuuf sammii shaniidhaaf jechaadha. Uummata tokko sodaachiftee aangoon akka jirutti mootummaan akka jirutti sodaachiftee bulchuudhaa fi humnatti agarsiiftee bulchuu sirra jiraata jedhamee ilaalchi jiru tokko jira waa'ee mootummaa yeroo ta'u. Egaa kana gochuudhaaf jedhaniitu uummata sammii godhanii akka jechuun of jalatti galchanii akka uummanni isaan sodaatee mootummaa kana sodaatee gad jedhee buruuf gochuudhaafitu tarkaanfisuu kanneessaa akkasii fudhatu. Kan nama gaddisiisu garuu warri akka Abiyyii fa'aa kun mootummaa sirnaa mootummaa hawaasichi jaallatu mootummaa sabni jaallatu ijaarra finna filmaataan mootummaa saba kana geggeessu taana jecha nutu shororkeessitoota jecha mootummaa darbe qeeqaa mootummaa nama ajjeesaa ture jecha sirnuma irraa fudhate mootummaa irraa ofiisaatii fudhate kana ofuma isaatii qeeqaa deebi'ee immoo bara isaa keessa yeroo isaa keessa kan isa duraarra caalu yeroo hojjetamutu nama dhibachuudha waa'een mootummaa isaa yeroo dubbannu. Kanaafuu ajjechaa isaanii yeroo ammaa kana geggeessaa jiran tokko uummaticha sabmiit gochuudha. Inni kan biraan ispeesifikaalii kan nuuf hin galle yeroo jedhu kan nuuf ifan taane dargaggoo bebbeekamoo barbaadanii fakkeenyaaf amma magaalaa keenya keessatti akkuma argamasiin jedhee qajeelaa afaan akka inni itti ajjeefame lectureriin University Dambidolloo baay'ee waan nama gaddisiisudha. He is one of nama ola deema nama bor biyya sanaaf abdatamu nama siyaasa keessallee seenee waan baay'een goone just namuma ilaalcha mataasaa deeggarsa mataasaa qabu manaa gadi baasaniitu balbala duratti haadha ijoollee isaa duratti ajjeesan. Kana maaliif godhonnaa jennee uummata kana waa dhabsiisaa jiru jechaadha. Maanni qaroo borii. Okay? Qaroo borii geggeessitoota borii dhabsiisaa jiru. Kana kan nu godhaa immoo sirna. Inni atuu jettee bara. Eebbisaa addunyaa kan ajjeese sirna. Amaanueliin kan ajjeesaa jiru sirna. Qajeelaa kan ajjeese sirna. Obboleeyyan keenya kaabaaf kibbatti, Arsiitti, Wallootti, Gujiitti, Booranatti, Giddugaleessatti ajjeesaa kan jiru sirna. Hacee magaalaa walakkaatti kan ajjeese sirna. Sirnan nu ajjeesaa jiranidha. Kanaafi isa kanallee adda baafannee baruun nurra jiraatanii. Egaa mootummaan Abiyyi amma mootummaa sirna isuma duraan Oromoo irratti fe'amee jiru Oromoo irratti diriiree jiru sana bakkaan gahaa jirudha. Kanaaf sirna sana tursuudhaafitu dugda duuba waan kanaa sirna sana tursuutu jira jechuudha. Si galeera iccitisaa yookaan mootiivii isaas ati jetteef hin jedha. Sirna kanatti fufsiisu. Game baay'ee galatoomi yaada bal'aa kaastee jirta. Sanumaan wal qabsiisee toona achirraan bahiin jidduu kana odeeffannoon ba'aa jiru keessaayyuu namoota godinaalee bakka amma rakkoon jiru keessaayyuu godinaalee Wallaggaa, godinaalee Gujii, Boorana keessaa waraqaa eenyummaa naannoo sanaa qabaatanii gara biraa magaalota biraa fakkeenya Finfinnee fa'i keessatti aga sadarkaa hojjetaanumti mootummichaa warrumti isaan qacaranii hojjechiisaniyyuu aga shakkamuu waraqaa eenyummaa Wallagga taate waraqaa eenyummaa Wallaggaa yoo qabaatte hojiirraa ari'atamuu shakkamuu miseensa yookaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan darara agas hin jedhamnetu jira jechuu jira magaalaa keessa Finfinnee keessa tarii yoo quba qabaattan kanaanis wal qabaatee
egaa mootummaa jennee amna gochi akkanaa kun biyya kana garamitti oofuu jira. Garamitti oofuu jira. Maqaa dhaabaatiin nama nagaa nama hojii isaa hojjetatu waraqaa eenyummaa isaatiitiin identification isaatiin adda baasanii xiyyeeffannoo irratti godhanii dararuun dararri sun iyyuu immoo keessa darbee darara sana ka godhu warra saba biraa ta'edha. Ilmaan nafxanyaa ta'anii nama Oromoo mayyuu loqoda isaatiin gargar baasanii nama naannoo Wallaggaa loqoda yoo taate dhiibbaa irratti gochuu magaala keessatti rakkoo guddaatu jira jedhamaa jira. Odeeffannoon jidduu kana ba'aa jiru. Achirratti mee gaaddisaa yaada kee kenni. Tole eegalatu kuni waan dheeraa ammaa kan akka ture wantichi harka lafa jalaatiin marreen gaddaarraa kaasee ijoolleen hedduun natti himaa turan baay'een isaanii ijoollee wajjin barachaa turre hojiirra ari'amanii gariin immoo isin warra shanee nutti harkisuudha ijoollee Wallaggaadhanii ijoollee hedduu hojiirra ari'anii jiranii kaan manadhaatti naqanii jiranii ajjechaan haddatti naannoo Buraayyuu keessatti gaggeeffamaa ture. Target godhamee kan ajjeefamaa turanii ijoollee dhalootaan gara lixaarraa dhufanidha. Kun immoo waa lama of keessaa qaba. Akkuma amma jedhame tokko Oromoo akkuma hin qabxii jalqabaa irratti kaasa Oromoo qoqqoodanii bulchuu barbaadanii lammaffaa immoo Oromoon akka Oromootti dubbachuu dhiisee fakkeenyaaf ijoollee ganda kiyyaa ijoollee Wallaggaa irratti harkaan akkanaa fudhatame kan kana fudhate immoo ijoollee akkanaaf jedhee akka nam dubbadhu barbaadan jechuudha. Sana garuu hin turre hin dinneen nuti. Uummanni Oromoos bakka hundaa waan kana akka Oromootti dubbata. Inni ta'ee ijoollee Wallaggaa taargetii godhatee deemu kuni ajjechaan kun bar ture bare yeroo 2019 keessa Wallaggaa Gujii irratti tarkaanfii fudhatamaa ture. Dhaloota Wallaggaa kan ta'an hadda godhaniituma tarkaanfii irratti fudhachaa turan. Kun immoo isin shaneedha isin waraana bilisummaa Oromoo of keessa keessanii isinti kana godhee sababa kanaatiif of keessaa baasaa jedhanii ijoolleen iddoo biraa akka isaan kan sidhibu keessa namoota afaan Oromoo baratanii Oromoo hin taane hedduu isaaniiti akka Oromoo dhalataa bakka biraa ta'aniiti ijoollee dhalataa bakka biraa irratti olola oofaa turan. Kuni Oromoo afaan wal nyaachisuu Oromoo irratti tarkaanfii fudhachiisuu inni guddaan diinni kallattiidhaan Oromoo cabsees hin beeku Oromoo cabsuu hin danda'u. Oromoo kan cabsan Oromoodhaan cabsan. Oromoo kan ittiin wal rukkutan wal masaatiin walitti rukkutanii waliin amilee wal cabsanis icciitii walis wal baasanii wal bira dhaabachiisan kana barbaadan jechuudha. Kun immoo fakkeenyaan torbee darbee namoota mucaa wajjin barachaa ture tokko bakka inni barachaa ture bakka inni hojjechaa ture akka isaan mana dhaatti gashanii himata isaa irratti bananii ati kana jedhanii garuu kaabineen gandaa ati dhalataa achiiti isinti nutti shanee nutti harkisa jedhaniituma mucaa kana qabanii mana dhaatti gashanii ijoollee tarkaanfii fudhatis kana. Kuni qoqqoodanii bulchuu fi yoo danda'ame immoo Oromoon akka gosa gosaa yookiin ganda gandaa wal dura dhaabbatee akka Oromootti dubbachuu dhiisee humna waliif ta'uu dhiisee akka afaan wal darbu. Fakkeenyaaf warreen akka Dammaqaa fa'aa, warreen akka Taayyee fa'aa, warreen akka Haayiluu Addunyaa fa'aa waan isaan riyaakshinii isaanii argitaniittu waan isaan godhan. Oromoo qoqqooduu barbaadan. Oromoo giddu galeessaa Oromoo lixarraa adda baasuu barbaadan. Oromoo kibbaa Oromoo kaabaa walloo irraa adda baasuu barbaadan. Kun garuu Oromoo biratti Oromoon bar kana dur bira darbe dura awwaalee bira darbe waa'ee garaagarummaa innichi Wallaggatti ajjeefame Dambidoolloodhaati bar Finfinneen kiyya jedhee ajjeefamaa ture bar. Ijaanuun argine Finfinnee dhagees keessan ajjeete Booris Finfinneedhaa dhagee lafa fudhatee hin duune inni Dambidoollootti Finfinnee fedhee du'u. Inni Booranatti Finfinnee fedhee du'u bar Boor Finfinneedhaa lafti naa kennama dhee miti kan inni du'aa jiru. Dhagee ijaan hin agarre waan Finfinneen fakkaattu iyyuu hin beeku. Garuu lafti sun lafa Oromooti lafti ijoollee Tuulamaa kan ijoollee itu fumbanaati kan lafti ijoollee Tuulamaa kan ijoollee Maccaaf Tuulamaati lafti kan ijoollee kan Dambidoollootti ajjeefamaa jiru kunis kan Kamiseetti ajjeefamaa jiru kunis dhiigni keenya tokko rakkoon keenya tokko amantiinis yaalaniiru gosaanis yaalaniiru amma isaan waan sarrasaasa san harkaa qaban isheen dhuma qawwee harkaa qaban sana duwwaadhaan Oromoo egeree Oromoo ajjeesanii ijoo ishee taate keessaa dhabamsiisanii isa kan mana dhaatti naqanii warra immoo siyaasa Oromoo gara fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u egeree Oromoo kana jijjiiruu danda'u warra jedhan immoo jala buusanii kaabinee fi kaadiree isaaniitiin tarkaanfii fudhachaa jiran jechuudha. Kanaaf jarri sun akka mootummaatti ta'an duree dubbadheera akka mootummaatti jara kana direes gochuu hin danda'amu. Maaliif nama ministeera fayyaa ministeera qonnaa nama ogummaa isaatiin mootummaa ta'e mootummaan paartiin garaagaraa barama amma biyya sana keessa bar waliin makameera. Paartiitti biyya bulchaa jira malee mootummaan biyya bulchaa hin jiru. Paartii tokkittiiti abbaa seeraatis paartii tokkittiiti paarlaamaadhas paartii tokkittiiti hojii raawwachiistuudhas
Kuni garuu caasaa mootummaati jechuun danda'amu. Kanaaf wanti biyya sanatti deemamaa jiru uummanni biyya sana egaa tokko ikoonomiidhaan uummanni tokko laabsi godhaniiru. Zayitiin fudhattu yoo paartii sana deeggarte malee tajaajilli hojii keetiin guddatu yoo miseensa paartii sanaa taate malee seeruma addunyaa irrattis hin jiru waan akkasii. Namni tokko mirga qaba paartii barbaade deeggaruuf mootummaas mormuudhaaf mirga qaba jechuudha. Kanaaf wanta amma godhamaa jiru kuni Oromoo naannoodhaan qoqqooduu fi carraa sanatti immoo fayyadamanii umurii isaanii dheereffachuuf baalamma namichi tarmii mootummaa tokko fixuu ga'eeraati. Bara mootummaa tokko filame gadaan isaa waggaa 5 miti. Namichi kun bara amma warra waggaa arfeffaa keessa jira bara. Waggaa tokko fixuu tarmii tokko fixuu ga'eera. Utuma akka godhatu bara lakkaawwachuuf hangoo isaanii qawweetti rarraanii jiraachuuf malee gara biraatiin uummata kana mootummaa taanee tajaajila kan jedhu ulaagaa mootummaa wanti guutusu tokko hin jiru jechuudha. Maqaadhumaan bakka sana jiraachuudhaan kan kanaaf wanti isaan amma gochaa jiran kun waan sirrimatti jirudha. Dhalootaan ayidii ilaalanii bakka itti dhufte irraa ilaalanii mana iyyuu kireessaaf hin jiran. Akkasii dhufu keessa naannoo Finfinnee keessa amma fakkeenyaatti dhalataa naannoo Wallaggaa taanaan bakka mana iyyuu sitti hin kennan. Amma immoo sanarra darbee jechuudha. Dhiyeenya kana immoo gadda kan inni namarraa dhaga'e tokko immoo nama guddaa wayiirraan dhaga'eeyyuudha. Naannoo Finfinnee keessatti Oromoo taanaan mana sitti hin kireessanidha. Akkuma Oromootti iyyuu amma immoo duraan naannoo Wallaggaatti yoo dhuftee sitti hin kireessan. Amma garuu akka Oromoottu si shakku mana sitti hin kireessanii saamichi immoo saamicha addaati taargetii godhatee jira jechuudha Finfinnee keessa. Kanaaf wantichi Oromoo qoqqoodanii Oromoo humna isaa dhabamsiisanii aangoo isaanii dheereffachuu barbaadaniiti. Sana duubaan immoo kan jiru warra sirna kolonii kaleessaa Oromoo irratti deebisuu barbaadanii biyyi suni hafuura tokkoon oksijiinii tokkoon akka argantu barbaadu. Warra immoo afaan tokkoon akka isheen dubbattu barbaadu. Warra immoo amantii tokko akka isheen qabaattu barbaadu. Warra immoo alaabaa tokko akka isheen qabaattu barbaadudha. Sun immoo bara dukkanaa sana keessa iyyuu hin taane bara harma kana yeroo namni tokko asirratti uffatu Finfinneedhaati namni dhaga'uu dhiisiiti. Kanaaf rakkoon biyya sana keessa jiru rakkoo walxaxaadha. Siyaasni biyya sana siyaasallee akka salphaatti hiikamuu danda'ullee miti. Siyaasa hiikamuuf jenereeshinii tokko ol fixuu danda'udha siyaasni Itoophiyaa nama ittiin xaxamtee jirtu. Qabxii bareeda akka kaaste obbo Gaaddisaa galatoomi. Biltsiginnaan paarlamaadhaas biltsiginnaan dhumatu seera baasas seera tumas seera hojiirra oolchas nama to'atee yoo barbaade inni ajjeesas yoo barbaade mana murtii geessee isaanumatti murteessas eenyu bareeda kaaste gamme sittan dhufa asirratti gabaabsiiti komentii nuu godhi waanuma kaan irratti jechuudha kan keeti jarraan. Ayyee gaaddoon dhuguma akkuma amma jedhame waan murteessaa wayii kaasee jira. Maaliif kana godhu seetee addaddummaa uumuudhaaf addaddummaadhuma uumuu barbaadu anillee odeeffannoo kana baay'een qaba. Ijoolleen inuma nu barreessu karaa keessa. Eenyuma kana jechaadha guyyaa muraasa dura mucaa tokkotu galaanirraa karaa keessaa naa barreesse. Yaa ijoollee keenya waan akkasii ta'aa jirra. Sababuma Wallaggaa irraa dhufneefitu sababuma Wallaggaatti dhalannee yookaan immoo eenyummaa Wallaggaa loqoda Wallaggaa fa'aa waan dubbannuufi hiraafamullee jalqabnee jirra. Naan jedhee naa barreesse baay'ee na gaddisiise waan kun. Akkuma kana Buraayyuu keessattis naannoo Finfinnee kana keessattuu Finfinnee keessaaf naannoo seetti waan akkasiitu deemaa jira. Inni kuni waa lamaaf godhugaa. Isa kana tokko naannoo sanarraa nama dhufanii hin shakku. Nama barataa ta'uu, nama nagadu haa ta'uu, nama fira dubbisuu dhufu haa ta'uu inuma shakku. Akkamitti shakku waraana wajjin wal quba qabeenya qabadaniiti shakku ta'a. Inni kan biraan sochiin naannoo sana jiru sochiin waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru baay'ee jabaadha. Sababii kanaatiif xiiqii yookaanis immoo haaloo wayii isin fakkaata karaa mootummaa jedhamu kana. Kanammoo akkuma amma Gaaddisaan jedhee mootummaatu jiratu hin taane paartiitu kana gochaa jira jechuu dandeenya. Simply by the way. Paartii PPtu biyya sana geggeessaa jira bakka. Garee jedha Obbo Baqqalaa. Garee dheewaama malee mootummaa dheewaama. I like akka inni itti waa'ee mootummaa kana dubbatu. Gareedha bakka. Jarri kun ammoo mootummaa ta'uu isaanii hafeera. Mootummaa ta'uu isaanii kan inni hafee guyyaa filannoo sababa hin taaneen dabarsanii kaasee mootummaan kun innumtiin silaa'uu
mootummaa gaarii ta'uu danda'u, mootummaa gaarii biyya sana keessatti akka argamu, mootummaan uummataa, mootummaa sabni filate, mootummaa uummanni filate argamsiisuu danda'u jennee warri abdii irra kaa'anne kuniyyuu deebi'anii garee ta'anii jechaadha. Paartii tokko akkuma amma gaadisaan jedhe paartii PP ta'anii yookaan garee ta'aniitu biyya sanaa akka barbaadan gochaa jiru jechaadha. Kana kan mul'atu utuu sirna mootummaa qabaataniiti wanta akkasiin waan ta'uu irra hin turre jechaadha. Kun egaa bal'inaan irratti dubbatamuu hin danda'a waan kana gabaabseen wanti jechuu barbaadu biyya sana keessa seerris hin jiru mootummaanis hin jiru jechuun hin danda'amu. Paartii garee tokkotu waanuma fedhe gochuutti jira jechuudha. Malee namni tokko Wallaggaa irraa waan dhufeef yookaan immoo waraqaa eenyummeessaa Wallaggaa waan qabuufi magaalaa tokkotti socho'uun haga dinqamuutti haga rakkachuutti kan inni ga'uu fi biyyi suni biyya seera hin qabne biyya mootummaa hin qabne ta'uu seera. Kan ammoo naannoo biraa wajjin walitti buusuudhaaf akkuma gaaddisaanis tuqee jira kana uummata Oromoo naannoo biratti jibbisiisuu barbaadu keessattuu naannoo Wallaggaa kana. Kan ammoo maal jedhu akkuma siin jedhee sochii waraana bilisummaa Oromooti naannoo sanarra hojii isaan dhowwee jira. Jabina qabaa sochii guddaatu jira. Sana wajjin walitti dhuurraan kan ka'e saba biyyattii birattis saba keenya naannoo biraa gosoota saba Oromoo ta'an naannoo biraa birattis jibbisiisuuf jedhaniitu waan akkasii godhu jechaadha. Garuu ittiin milkaa'anii kana. Galatoomi game dhaggeeffatoota Jirraa Miidiyaa daqiiqaa muraasaaf boqonnaa goonee deebina. Keessumoo Laida babo, ora distagine, goze babo, iwa goisi yatka, marik distagine, oh no. Deebinee jirra dhaggeeffatoota Jirraa Miidiyaa gaafiin keenya ittaanu mariin keenya ittaanu Gaaddisaa Raayii jalqaba. Egaa mootummaan biyya sanaa yookaan paartiin badhaadhinaa mirga namaa cabsuu isaarraa mirga namaa sarbuu isaarraa akka ka'e keessaayyuu waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamu fi Tigraay keessatti gaggeeffamu irraa ka'uudhaan mootummaan addunyaa mootummaan Ameerikaa akkasumas immoo gamtaan Awurooppaa ji'a 5 eegaa turanii paartiin badhaadhinaa kun mirga namaa kabajuu dhabuudhaan biyyattii karaa dimokiraasii deemte jedhamee heegame karaa dimokiraasiirraa karaa sirna abbaa irrummaa oofuu isaarraa akka ka'e dhiibbaa gochuu jiranii dhiibbaa gochuurraan akka ka'e tarkaanfii tokko fudhachuudhaaf murtee tokko dabarsuu jiranii akkuma beekamu caffeen olaanaan yookaan seneetiin Ameerikaa murtee adda addaa murteessee jira. Dhaaba PP irratti qoqqophii gatuu ka jedhu irratti mee jirratti torban kana tarkaanfii mootummaan Ameerikaa fudhate irratti keessaayyuu dhaabbileen siyaasa sirna nafxanyaa leellisan deeggaran yaada kanarratti munyuuqii yaadaa yookaan munyuuqii amalaa agarsiisuu jirani. Mootummaan Ameerikaa waliin dubbadhaa rakkoo keessa waliin taa'aatii furaa rakkoo yoo jiraate karaa dimokiraasii irra deemaa. Filannoon dimokiraatawaa gaggeeffamu nama seeraan ala hin dhiina. Namoota sababa siyaasaatiin hiitanii ammallee gallakkisaa. Deebiitii waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru. Waraanni sun dhaabbatee waliin haasa'uu qabdanii. Waraanni sun yeroo gaggeeffamu immoo ijoolleetu ajjeefamuu jira, dubartiitu ajjeefamuu jira. Dubartii seeraan ala gudeetu jirama. Dubartoonni ijoolleen mana yaalaa argachuu hin jirani. Keessaayyuu naannoon Tigraay gara beelaatti deemuu jirti. Uummanni beela'uu jira. Gargaarsi namoomaa qaqqabu karaa banaa jedhanii gaafataa turani. Dhaabichi bilchiginnaa sana hunda duraan kan ka'e murtee kennuudha. Kan akka viizaa fa'i dhoowwachuu torban kana murtee dabarfamuudhaaf jirutu jira. Asirratti akkuma beekamu warri PPs warri immoo deeggartoota isaanii react godhuu jiran keessaayyuu yoo namoota jidduu kana warra tatsino faxaarii jedhanii warri isaa walitti qabani. Kan akka Andargaachoo Tsiggee fa'i sadarkaa alaabaa Ameerikaa gumnaa akkamitti Itoophiyaan biyya birmadummaa qabdu akkamitti akkas jedha akka jedhu munyuuqii hin taane agarsiisuu jiranii. Mee jarri kun Ameerikaan kan dubbatte mirgi namaa kabajamu wal kabajaa gara dimokiraasiitti diimaa jedhuun ala wanti ishiin goote hin jiru. Namoonni kun dhaabbileen kun maaliif munyuuqii kan agarsiisuun isaan irraa barbaachise? Galatoomna kolfisiisa waa'een isaanii maaliif jennaan
Mammaaksa tokko jira durii garbittiin gargaarsa argatte majii dhoskite garbittiin durii daakuu daatti garbittii kan jedhan kan nama mana keessaa nama gargaarudha. Namatti gargaarsa dhaqee jennaan kunuu akkuma beekumsa isheeti majii dhoskite ittiin daakuu daakan. Amma jarri kun rakkoo biyya sanaa rakkoo keessan akkamitti furraa jette Ameerikaan. Isaan immoo rakkoo sana furuu osoo hin taaneeti rakkoo irratti iyyuu rakkoo barbaadaniiti. Dhaadannoo xaaliyaanii iyyuu nariine har'a nuni maallaqaanis dinagdeedhaanis barreeffama isaanii tokko dubbisaan ture. Barreeffama isaanii sana yeroon dubbisu nan kolfes maaliif jennaan tokkoffaa Ameerikaatti dhaadatu lammaffaa immoo dinagdeedhaanis jabaannee jirraa akka xaaliyaanii goonetti Ameerikaa miti abbaa barbaadeyyuu ofirraa ittifnaa gara biyyaatti dhufnaanii jedhan sana keessattis wallaalummaa isaanii tokkummaa waan isaan jedhanii siyaasaan garaagarummaa qabaannu malee rakkoo biyya irratti waliin dhaabbannaa jedhani. Eenyuun jedhu Oromoo fi saboota warra morman kana warra paartii siyaasaatti warra ilaalcha siyaasaa garaagarummaa bilisiginnaadhaa qabanti Ameerikaa loluuf isaan wajjin akka dhaabbatuuf daboo kadhatu jechuudha. Kana jechuun bar jaroonni kun wallaalummaa isaanii taphachuu jira. Wallaalummaa sarraa baratan osoo hin taane sattiin du'anidha kun. Kanaaf amma Ameerikaan fudhatte kun Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa keessatti kufaatii dandamannaa hin qabne ishee mudachaa jira jechuudha. Maaliif baajata biyya sana keessaa Itoophiyaan qabdu keessaa persentii 50 fi haga 60 gidduu World Bank, UK fi United States America gargaarsa isaan godhanii baajanni Itoophiyaan ittiin jiraattu persentii 50 hanga 60. Sana jechuun gara biliyoona 3.5 ol gargaarsa foreign aid irraa kan isheen argattu. Kanammoo Ameerikaan yoo irraa dhaabde Ameerikaan sana qofa miti. Akka addunyaattu gargaarsa addunyaa baankiin international world bankiin akka gargaarsa goone gargaarsa addunyaa jechuun foreign aid kamiyyuu akka irraa dhaabbatudha. Sana qofa miti waa'ee gargaarsa dinagdee osoo hin taaneeti Ameerikaan tikaanis gargaarsa waraanaanis meeshaalee garaagaraatiinis Itoophiyaa kan miila tokko akka isheen miila lamaan gad dhaabbattu kan godhee jiru Ameerikaadha jechuudha. Amma jarri kun tokko wanta amma laalamuu qabu. Amma rakkoon amma deemamaa jiru kun waa'ee rakkoo bilisiginnaa miti. Rakkoo biyyichaa egeree biyyichaa rakkoo jenereeshinii biyya sanaa rakkoo biyyi sun silmaayyummaa keessa jirti rakkoo isheen fees gochuuf deemtu. Waan kana ilaaluu qabu. Amma bilisiginnaan ofuma isheetti waan qabdu saammattee jaroonni kun barru namoota responsibility hin qabne barru jaroonni kun namoota gaafatamummaa sabaa hin qabne. Gaafatamummaa sabaaf gaafatamummaa biyyaa soo qabaatanii dhiibbaan kun akkamitti nu miidhuu danda'a? Dippiloomaasii biyya addunyaarraa yoo cinne Itoophiyaa dhiisiiti. Yeroo tokko asii Kanaadaadhaati lammii Kanaadaa Chaayinaan achitti qabdee nama lama hiite dhimma tokko irratti. Waa'ee sanarratti halkanii guyyaa dibeet godhaniiti maallaqa guddaa kafalaniiti hariiroon Chaayinaa fi Kanaadaan qabdu rakkoo keessatti jalaa kufuuf deema jedhanii baay'ee dibeet godhanii jaroota sana dafanii atattamaan horii guddaa kafalanii haasaadhaan furanii jechuudha. Amma gaa warri kun immoo nama hantuuta harba ofirratti loltu taate Itoophiyaan achi dhaabattee addunyaa loluu. Kanaaf jaroonni kun egereen biyya kanaa maal ta'a? Ikoonomiin Itoophiyaa namatti of dandeenya jechuun kan uummata waan nyaatee bulu hin qabne. Uummata beelaan jiraachaa jiru, uummata addunyaa ruuziitti feetu. Rakkoo kana keessa taa'anii yeroo isaan Ameerikaatti dhaadatanii uummanni kun dhuguma sammuu namummaa ni qabu. Ijoollee kutaa 5 barattu yookiin ijoolleen kutaa 4 barattu bar rakkoo boorisheetti dhufu hin beekti bar. Haadha ishee fi abbaa isheetiin maalam uffata kana na barbaachisaa galaa kana na barbaachisaa itti himatti waan boorii. Kun barii waa'ee mataa isaan bar dhiibbaa nama Ameerikaan gootu fi addunyaan gootu kuni waan kallattiidhaan biyyi miidhu yookiin kallattiidhaan taa'ee miidhu yookiin abbaa duulaa miidhu fudhatanii ilaalanii bar. Jarri kun isaan miti waan isaan ilaaluu qaban. Lammiin biyya sanaa maal ta'a? Biyyi sun ikoonomiin biyya sanaa maal ta'a? Akkamittiin rakkoo kana keessaa bahuu danda'a biyyi sun yoo jedhanii yaadiin ammas taanaan wanti rakkoo kana keessaati uummata biyya sanaa baasuu danda'u akka biyya sanaatti sabni biyya sanaa waliin dhaabbatee tarkaanfii waan amma Itoophiyaan gochaa jirtu kana ifatti bahee uummanni Itoophiyaa loluma qabaa dura dhaabbachuu qaba. Maaliif uummanni biyya alaa jirus uummanni biyya keessa jirus jarri kun uummata biyya sanaas bakka hin bu'an. Mootummaa akka mootummaattis adrees godhamuu hin danda'an. Kanaaf rakkoo guddaa biyya sanatti fidaa jiran. Nuun amma fakkeenyaaf anuma yeroo taa'ee ilaalu jaroonni kun isaan waan miidhu hin qabu.
waan amma gargaarsa addunyaa dhaabbatus gargaarsa Ameerikaa dhaabbatus yoo baay'ate isaan kan miidhu aangoo isaaniirraa deemuu isaaniiti aangoo irraa ni deemu yeroo gabaabaatti deemu rakkoo biraatti yookiin hidhamuu waan biraa ta'u garuu rakkoon biyyi sun keessatti kufuuf deemtu rakkoo ulfaataa fi rakkoo baay'ee yaaddessaadha. Kanammoo miishinii Isaayyaas ittiin deemaa ture waggaa 3 guutuu hojjechaa ture. Galatoomi Gaaddisa itti dabaluudhaaf yaadatti kaasa irratti jirri kun warra keessaayyuu lammii biyyattii ta'anii keessayyuu murtee Ameerikaa balaaleffachuudhaaf warri qophaa'an kun warri walitti guuraman kun Tigraay keessa gola Tigraay keessa waan godhamaa jiru wanti isaan quba qaban hin jiru. Warri keessaayyuu warra taasifama faxaarii jedhanii warri dhiibbaa godhan jedhanii paartiin biltsiginnaa walitti guuree akka isaan dhiibbaa godhan Ameerikaa irrattis murteelee addunyaan qabdu irratti dhiibbaa akka godhan baasii biyyoota alaa kana deemanii dhiibbaa akka godhaniif warri isaan mobilaayiz godhanii qopheessanii aartistoota fa'ii atileetota fa'ii akkasumas immoo warra kana dura siyaasa biyyattii keessatti hirmaatan jaarolii warra sana walitti qabuu jirani. Jarri kun Tigraay keessatti, Oromiyaa keessatti, Gujii, Boorana, Wallagga keessatti guyyaa guyyaan qe'ee nama tokko keessatti waan godhamaa jiru wanti isaan beekan hin jiru. Isaan warri PP nama ni ajjeesanii, nama ni hidhanii, waraanni isaanii dubartii ni gudeedha. As deebi'anii immoo seera kabachiisuudhaaf deemne waraanni kan deeme poolisiin kan ergame seera kabachiisuudhaaf jedhaniiti namoota kanatti himuudhaan baati sagalee keessa dhageessaa jedhanii miisliid godhaa jiran jechuudha. Keessaayyuu warra uummata ta'an akkasuma isaan keessa warra amma siyaasa gaggeeffatan keessatti kan akka Andaargaachoo Tsiggee inni siyaasa garuu taasifama faxaariidha jedhaniiti kan fidan. Inni siyaasa guddaa nama baatee deemu siyaasa Abiy ittiin biyya kanatti misliid godhaa jiru warra qabatanii isaa fi Biraanuu Naggaa fa'iiti. Jarri kun egaa kana uummatatti himuudhaan deebiitii wanti isaan dubbatan hundi imooshinaal ta'uudhaan alaabaa biyya tokkoo nan guba yoo jettu in balleessitamuu biyya sana dippiloomaasii irra caala balleessitamuu ni tolchita. Namni kun egaa nama siyaasa beekaadha jedhamee keessaayyuu sirnoonni nafxanyoonni nama jala deemanidha. Laala waltajjii irra bahee imooshinaal ta'ee deemnee alaabaa Ameerikaa imbaasii Ameerikaa fuuldratti gumna yoo jedhu namni kun agam sammuusaa siyaasti sammuusaa keessa jiru agam akka bilchaataa ta'e asirraa argitaa jechuudha. Gaafa inni imooshinaal ta'ee dubbatu argitaa jechuudha. Gamme gabaabsinee sittan dhufaati. Atis asuma irratti koomenti gootaa jechuudha. Maal gochuuf jiran jarri kun Ameerikaan isin gargaarra jette. Isin gargaarra seer of sirreeffadhaa isinumti ofiif jedhaati sirreeffadhaadha. Ameerikaan Itoophiyaa irraa wanti ishiin barbaaddu hin jira jedhee hin yaadu. Karaa dimookiraasii irra deemaa waliin ajjeesinaa waliin dhiinaa ijoolleen hin gudeedamiin ijoolleen karaa irratti hin ajjeefamiin kan akka Amaanu'eel Wandimmoo karaa irratti ajjeesan namoota akkas karaa irra waliin ajjeesinaadha Ameerikaan. Yoo diddan immoo hariiroo kiyyan isin irraa dhaabaadha. Ameerikaan kan jette wanti biraan jiru. Social media irratti akka arginutti ammas namoonni react godhaa jiran gara social mediaatiinis Ameerikaan birmadummaa keenya tuquuf jirti jedhanii warra boo'antu jira jechuudha. Mee atis asirratti yaada keetti dabaliiti sagantaa keenya kanumaan goolamnaati. Galatoom. Isa kana irratti bal'inaan yeroo biraayyuu dubbachuu hin dandeenya. Garuu yeroo keenya irraa gaggabaabsuudhaaf wanti isaan itti jiran obboleessa kiyyaa farda lubbuun keessaa ba'aa jirtu dhidhiitataa jiruudha malli isaanii. Haalli isaan keessa jiran kana fakkaata. Maaliif yonnaa jettee wantumti isaan godhaa jiran dippiloomaatiik pirinsipilii waan eege miti. Argitee imbaasii dhaqanii imbaasiitti waraqata sana hin hirannee bara. Maaliif pirosiijarii isaa hin beekan turan. Hooyi aarii illikii xiiqii keessa waan jiran fakkaatu beektaa waa'ee Ameerikaa kanaa fi waa'ee meejarii qoqqobbii Ameerikaanii fi Eeroopi irratti fudhataa jiru kana. Kanaafuu gabaabamatti waa'ee isaanii maal jennaa munyuuqiin isaanii kuni akkumatu munyuuqii jettee waan ta'e ani immoo farda dhidhiittataa jiru lubbuu keessaa bahu farda dhidhiittataa jiru farda dhidhiittataa jiru wayiittiin ilaaluun hin danda'ama waa'ee isaanii. Garuu salphisnee ilaaluus hin qabnu maaliif jarri kun akkuma ergamma jenne mootummaa miti gareedha. Gareen kun immoo
gargaarsa adda addaa alkallattiidhaanii mootummoota biraarraa mootummoota akka Chaayinaa mootummoota Ameerikaa kanaa wajjiniin wal ciqilfatan walitti bubu'an kanaa harka lafa jalaatiin gargaarsa argachuu danda'u. Waan isaanii jedhan tokko jedheen xumuruu barbaada beektaa warrumti dhiyeenya kana waa'ee Ameerikaa irratti yookaan immoo dhiibbaa Ameerikaa irratti keessattuu dhiibbaa Ameerikaa irratti hiriira baanee alaabaa humna walii jedhu kun waan jedhe qaba beektaa namni suni Adaagaachuun Tsitsegee kun waan jedhe qaba beektaa si'a lammata irra jechuu isaati waan kana. Asfallaagii hoonoo ka tageenye jedhe beektaa mileenaan lubbuun dhabamuutu danda'a jedhee dubbateera yeroo ta'e tokko waa'ee Finfinnee irratti. Ammas immoo wanti isaan jedhan maanni yonnaa isin harka keessan nu keessaa fuuchuu baattan biyyattii kana gara wal fixiinsa hamaatti deemaa akka jiru beekaa jedhaniitu mootummaa addunyaallee yaaddessuu barbaadu beektaa. Ibsa baasan irratti waan kana jedhaniiru. Kana hundumaa maaliif jedhu haga danda'ametti maal gochuu barbaadu isa mootummaan addunyaa tuffatte. Mootummaan addunyaa yoo mikaatee tuffatte guyyaa isaan filannoo guyyaa mootummaan Abiyyi kun yookaan immoo gareen Abiyyi kun guyyaa isaan filannoo dabarsanii kaasee illegitimate akka isaan ta'anitti isaan ilaala. Waan mootummaatti isaan hin ilaalu bar mootummaan addunyaa kanaafitu gorsa kennaa jiru isaan isa mootummaa ta'aa deebi'aati maree geggeessaa maree biyyoolessaa geggeessaa walitti kottaatii rakkoo siyaasaa keessan furadhaa rakkoo diinagdee keessanis furadhaa jedhanii kan isaan dhiibbaa godhanii fi jara kan akka mootummaatti utuu ilaalanii ta'eeti waan akkasii dhiibbaa akkasiin geggeessan turanii beekaa. Mootummaan Ameerikaas Eurooppis dhiibbaa kana kan isaan geggeessaa turaniif mootummaadha jedhanii waan hin fudhannee fi garee Abiyyi kana mootummaan Ameerikaa. Kanaafitu dhiibbaa isa dhumaa isaa ejjennoo akkammaa World Bankii fa'aa kanaanii traveling restriction fa'aa namoota mootummaa irratti gochuu kana fa'aa sadarkaa kana kan isaan ga'anii fi sadarkaa dhumaarra ga'uu isaanii itti agarsiisuudhaaf. Kanaafuu gabaabsee jechuudhaa fi dhidhiittannaa farda du'aa jiruuti wanti isaan itti jiran kuni kanarra dhiiga dhangalaasuu kan biraa keessa utuu nuun seessisin gara mootummaa yeroo yookaanis immoo transitional government isamma adda bilisummaa Oromoo fa'aa naannoo Oromiyaatti waamaa jiru kana isa addunyaan at least yeroodhaaf mootummaa yeroo dhaabbatee filannoon haqa amma geggeeffamutti mootummaan yeroo dhaabbatu jedhanii dhiibbaa isaan godhan kana fudhatanii wal fixiinsa kan biraa keessattuu nuun seessisin gara kanatti dhufanii isa irra isaaniif wayyaa jedhee yaada. Egaa jarris amma utuun jaallattiin gara kanatti dhufuu isaanii nafuu garuu yaaddoo koo jechuun wantan shakku ammas irra deebi'anii jechuu barbaadu gargaarsa mootummaa karaa dhoksaatiin argatan wayii waan qabaniifitu Ameerikaan yoo dhiiftes Euroopiyoonni gargaaruu baattes jechuudhaan tookenii akka tookeniitti yookaanis immoo akka political tokeniitti yookaan akka political interestitti wanta isaan qabatanii jiranii nus gargaarsa biraadhaan addunyaa jechuudha mootummaan addunyaa biyyattii keenya kanarrattis akka Siiriyaa fa'aa akka Liibiyaa fa'aa kana gargar wal hiranii Raashiyaaniif Jarmanii fa'aan gar tokko goranii Ameerikaaniif Yeroopi immoo gar tokko goranii gara waan biraatti nu geessaa jiru yaada jedhus nan qaba at least tarii kanaafitu akkas garaa jabaattee waa dubbachuu. Tole gammee galatoom yaada bal'aa sunis waan laalamuu qabudha yaada kee anis yaada sana nan qooddadha. Egaa tarii Afrikaa keessa jirti biyyattiin kuni tarii agam dhiibbaan biyyoonni kaanii dhiibbaa gamii qabu hariiroo isaan kana dura qaban irraan kan jedhus waan laalamuu qabudha. Garuu yaadni kee ormaan kee fudhatama qaba jedheetanii fudhadha. Gaaddisa isa dhumaa siifan kennaa yaada keetiin guduunfina fudhadhu gabaabsinuuf. Tole iyyaatoo galatoomaa waan dhaamsa qaba dhumarratti tokkoffaa jarri akkuma jenne murni kun Ameerikaadhaan Ameerikaayyuu miti nuuni umurii waggaa 300 olii sin dura qabnaa Nessu goromsoche jedhee kan nabiyyiin deengara dubbatu bari isaan bara isaan kolonii jala turanii Itoophiyaan biyya taatee dandeessee jirti. Kanaaf nuuni isaanii wal jirraa lolattis hundumattis cimoodhaa waan jedhee dhaadataa jira. Namoota kana laallee biyyi garamitti deemtii jennee tilmaamuu waan dandeenyu ani waan dhaamsi tokko dhaamu akka uummata Oromootti
gaafatamummaan biyya sanaa gaafatamummaa maaliif sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa hin jiran gaafatamummaa biyya sanaa kan qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo keessaa falaa wal ijaaree warra kana duukaa gad deebinee warra kana duukaa xebaaruu hin qabnu. Dhugaa dubbachuuf tanaa warri kun warra gad nama taphachiisanidha. Nama sii gad deemu wajjin deemtee nama ati gubbaa jirta nama si gad jalaa dhaabatee miila si harkisu wajjin yoo dhaabattee ataakiroo seentee wayin ati sin kufta duukaa yookiin sadarkaa isaatti gad deebita. Jaroota kanaa olitti deemuu qabna. Sadarkaa biyya baraaruu, sadarkaa saba biyya sanaa baraaruu, sadarkaa gaagama biyya sanatti dhufaa jiru kana baraaruu qabna. Sun immoo ijaaramuu qabna, dippiloomaasii jabaa hojjechuu qabna, saboota biyya sanaa wajjin hariiroo jabaa uumannee akkamittiin biyyi sun baraaramuu dandeessi kan jennu. Dantaan Oromoon ofuma isaa akka itti eeggatu, humna isaa keessa isaa akka itti jabeeffatu, siyaasa mataa isaa qaba, kaayyoo mataa isaa qaba. Garuu uummata biyya sanaa sabaaf sablammoota biyya sanaa wajjin hariiroo gaarii uumuu qaba. Hariiroo uumuu osoo hin taaneeti hojii qabatamaadhaan waliin mari'achuu qaba. Taa'ee waliin mari'achuu qaba. Taa'ee akka koominiitiittis akka siyaasaattis inni biyya keessa carraan qabu inni biyya alaa kun koominiitoota sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran wajjin hariiroo uumee hariiroo Ameerikaa wajjinis addunyaa wajjinis akkaataa itti biyyi sun baraaramuu dandeessu irratti waliin hojjetee gara mootummaa ce'umsaa kan biyyoolessa biyya sanaa irratti hojjechuu qabaa jedha. Akka kana hin ta'initti biyya sana balleessuuf deemanii booda immoo duwwaarraa kaanee waan sana ijaaruurra ammaa kaasnee waan baraaramuu qabnu baraarree dippiloomaasii jabaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Warra kana garuu tuffachuu qabna. Waan isaan sooshaal miidiyaa irra taa'anii dhakaan itti darbatanii deemnee immoo dhakaa itti darbachaa ooluu osoo hin taane isaanii walitti deemuu qabna. Kanan dhaamu barbaada uummanni Oromoo ijaaramu waliin haa dhaabbannu jedha. Ulfaadhaa fayyaataa warra Jirraa Miidiyaa galatooma. Galatooma keessummoota Jirraa Miidiyaa obbo Gammee Fidaa Naayiroobii Keeniyaarraa Gaaddisaa Biyyaa Kanaadaarraa galatooma dhuftanii yaada keessan saba keessaniif gumaachuu keessaniif fayyaataa yeroo biraa deebisnee uummata keessanitti akka dubbattan abdii qabna. Har'aaf galatooma maqaa Jirraa Miidiyaa fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatooma isiniin jedha. An qopheessee kan dhiyeesse Shifarraa Kumalaati gama gummaatiin kan nu waliin jiru Mul'unaa Solsaati. Fayyaataa egaa galatoomaa keessummoota keenya. Ulfaadhaa sinis fayyaataa ulfaadhaa. Killa isne, killa tike, ite, wache, songa kaksokte, nishtagina, kayil babo, nishtagina, bargad babo, nishtagina, sida babo, nishtagina, seiki babo, nishtagina, Daya Baba, nishtagina, Baka Baba, nishtagina, Uba Baba,